takkaa'u cidha walitti dhufeeti. Numatu wal gahee waa walitti himu jira malee waliin gaddu jira malee sagaleen tuni nu keessaa baatee nama dubbataa jiru biraa baatee nama ijoollee Saa'udii Arabiyaatii sagalee ta'aa jiru kana biraa baatee hawaasa biraa dhaqqabaa jirti. Hawaasa Arabaa ijoolleen teenya keessatti hidhamte dhaqqabu jirti. Hawaasa biyya alaa biyya faranjii dhaqqabu jirti. Namoota gugurdaa wanti kun dhimma kanarratti influence godhuu danda'an. Sagaleen kun dhaqqaba akka jedhu beekuun dirqama. Yoo boo'anillee akkamitti boonnaa beekuun barbaachisa. Boo'uu qofa osoo hin ta'in yoo boonnellee yoo gaddinellee akka itti gaddan qaba. Wanti nu godhu jirru haga wallaala kiyyatti wanti an argu jiru kana walumaan gaddu jirraa waa'een ilmaan obboleeyyan teennaa biyya Arabaa keessatti osoo ilmaan isaanii guddisanii osoo re'ee fi gaala isaanii eeganii osoo washruuma isaanii dhiqanii nama keenya gahaa jiru kuni baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee garaa nama guba, baay'ee garaa nama nyaatas. Garuu hoo sagalee ta'iitii kana akkamis sagalee taanaa sagalee ta'uun kuni maali ka jedhu I think dogongora jiranaaf fakkaataa takka ana dogongoree takka waan hubannoo kiyyatu sadarkaa nama biraa hin gahin ta'uun hin mala. Garuu haga beekan mana eegan jetti Oromoon wanti ta'uu qabu. Wanti nu godhuu jirrus walitti boo'insa dhufu jirra gadda dhufu jira malee sagalee walii ta'utti hin jiru. Namni sagalee namaa ta'u sagaleen namaa ka dhagahamu fakkeenyaa biyya keessa jirrutti biyya faranjii keessatti namni sagalee namaa ta'uu danda'u nama high profile ta'e nama sadarkaan isaa ol ka'ee dhageettii qabu. Takkaahuu community adda addaa Kanaadaa keessa jiran maqaa community ilmaan Oromootiin ijaaraman haa ta'u ka Ameerikaa isteeta adda addaatitti maqaa ilmaan Oromootiin ijaaraman kanatu sagalee akka waliigalaatitti sagalee ilmaan Oromootii ta'uu danda'a. Xalayaa barreessee embaasii biyya Saa'ud Arabiyaa Ameerikaa keessa jiru, Kanaadaa keessa jiru, takkaahuu bakka bu'oota uummataa biyya keessa jiraannuutitti barreessanii namni keenya rakkoof biyyaa bahee biyya ambaa keessatti dararamu jira. Takkaahuu akkaataan haalataan isaan itti hidhaman haa toluu fi takkaahuu kara biyyaa haa galanii jedhee namni sagalee ta'uu danda'u akka jaarmaatti jaarmaa san bira kadabre nama sadarkaa isaa ol ka'e dhageettii qabu. Namoota gugurdaa wal beekumsa qabu yoo inni gabbahee dubbate wanti inni dubbate sun dhagahamu santu sagalee namaa ta'uu danda'a. San bira yoo dabre nu sagalee walii ta'uu hin dandeenyu miti. Sagalee yoo walii taanu, yoo waa maxxansinu, yoo suuraa maxxansinu, yoo waan hamtu uummata keenya irra gahaa jiru kana maxxansinu, yoo nama taagiin goone, sheekotii bebbeekamaa haa ta'u, dhaabota mirga ilma dhala namaatiif dhaabatan haa ta'u. OAU haa ta'u, UN haa ta'u, Amnesty haa ta'u, European Union haa ta'u, namoota kana yoo taagiin godhin suuraan nu maxxansinu numatu arga, anumatu arga, situ arga, namni biraan argu, trust me. Facebookiin wama ati ilaaltu si garsiisa, namuma kee si garsiisa. Fakkeenyaa biyya Arabaa keessa jiraattee namoota biyya Arabaa yoo akka saahibatti qabaatte irra caalaa wanti ati agartu yoo isaan dhibballee maxxansaa jiraatan wama kee ka Oromoon maxxansu kan argita malee dhimmi keetiif wanti ati ilaaltuuf wanti ati godhattu waan kanarratti waan rarra'eef seelfoonnummaan nu qabannu kunu nu qorata. Fedhii keenya wallee caqafnamoo yoo ati waytamara wallee caqafte YouTube yoo ati bante walleessi ol baha. Yoo waytamara ati Quraana caqafte ati YouTube ol bante waan Quraanatu sitti ol baha. Kanaaf yoo ol baanee dubbannu namoota biyya isaanii biyya Arabaa keessatti hashtagii maaltu deemu jira. Hashtagii sanii yoo dhimma kanarraa akka dubbannu ka ta'u taate yoo viidiyoo maxxansine hashtagii biyya Arabaa kana irra geenye hawaasummaan biyya Arabaa kan namni keenya keessatti dararamaa jiru kunis argaa deema. Adaanam biyya teenya keessatti namni biyya ambaa miidhamu jira. Dubbiin gungumaa deemti hawaasa keessa deemti jecha. Yoo kana hin taane hoo namni tokkon argu. Namni argu anumaafsitu booya walitti dhufee gadda waliin taa'ee addaan gala. Sagalee ta'utti hin jirtu. Namni dhaga'us hin jiru. Garis deemuuf hin deemtu. Kana hubadha. Kana isinirra beekeetii miti waan na fakkaate isiniin himaa jedhu jira. Wanti an jedhe takkaa'uu nama tuquun hin mala. Kaasirra jirruuf nama gammachiisuu fi miti waan nu fakkaatee waan beekurraa dubbadhee yoo namni tokko lamallee dhagaye jechaaf waan kana jedhu jira. Waan kana taateef yoo dubbattan hashtagii biyya Arabaa, hashtagii biyya Faranjii san bira huu dabree tooppikii trend godhaa jiru.
yoo waa'ee COVID irra trending ka deemaa ka jiraatu ka ta'u taate Twitter gubbatti yoo Facebook gubbatti hashtag kana fayyadamuu dandeettan waa'ee Saudi irraa ka dubbatamaa jiru ka ta'u taate takkaa lola Ukraine fi biyyoonni Western European kunni walitti godhuuf deemutu irraa hashtag wayii ka deemaa ka jiraatu ka ta'u taate hashtag kanatti dubbadhaa itti makaa dubbiin kuni keessa makamtee heddumminni namaa yoo waan kana fayyadame maali namni kuni ka jedhu namni dhagahaa deemaa dubbiin kun gartee xiyyeeffannaa argataa deemti. Kanaafuu san akkasitti hubadha. Wanti nu godhu jirru anadha ol bahee dubbachuu dhabeef ol bahee feestaala gurraacha godhachuu dhabeef sagalee uummata kiyyaa ta'uu dhabutti jira jechuu miti. Kan hin godhinis san hin goone jechuu miti. Kana hubadha. Namni haala adda addaatiin karaa adda addaatiin sagalee walii ta'a. Kanaafuu walkomiin kun haa dhaabbatu jedha. San akkasii hubadha. Lammaffaa namoonni biyya keessa namni uummanni keenya irra laaluu qabu mootummaa qofaa miti. Dhaabotiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, KFO haa ta'u, Jinnii haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u. Namoonni kun uummata keenyaa sagalee ta'uu danda'uu qaban. Namni isaan filatu fakkeenyaaf mootummaan kun bu'ee KFO'n uummata keenya agartee filatamee uummata kanaan filatamee bakka bu'aa yoo ka jedhu ka ta'u taate namni KFO filatu bakka bu'oota KFO filatu maatii ijoollee biyya Arabaa jirtuu kana. Ijoollee biyya Arabaati yoo darbamte biyya galtu kana. Ka isaan filatuuf deemu. Waan kana taateef akka dhaaba siyaasatti mootummaa qofa osoo hin taane dhaabotiin siyaasas uummanni keenya rakkoo irraa kaka'e biyyarraa bahee biyya ambaa keessatti rakkoon irra gahaa jira, miidhamu jira, gadadoo baqatee gabrummaa baqatee biyya keessanitti bahee biyya keessan keessatti miidhaan irra gahaa jira jedhanii embaasii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa biyya keessa jiruuf KFO'n gabbahee xalayaa erguu danda'uu qaba. Waan godhe nu garsiisuu danda'uu qaba, arguu qabna. Addi bilisummaa Oromoo yoo taate waan kana godhee maxxansee waan kana goone akka mootummaatitti fooree agartee ministeera haajaa alaa biyya Saudiitti haa ta'u, embaasii isaaniitti haa ta'u, waan kana ergee waan kana goone gajjedhanii gabbahanii dubbatanii hawaasni arguu danda'uu qaba. Yeroo gargaarsaa qofaa miti. Ijoolleen biyya Arabaa abbaa fedhe haa ta'u nama waliin dhaabatu jirti. Mana ambaa haxooyitee, shintibeetii ambaa dhiitee, re'ee ambaa eegdee maallaqa ofii kennu jirti. Hadha ammootu yoo ani arguu baadhee hin agarre yoo ta'ee wanti kun ta'ee jiraate dhiifama gaafachuu barbaada asumaan garuu yoo hin taaneef ammootu wanti kun ta'uu qaba maaliif ta'uu dhabee ilmaan Oromoo gaafadha. Ilmaan Oromoo rakkattee osoo hin jaalatin gabrummaa haala adda addaa dhiibbaan irra jiruuf biyyarraa baatee biyya ambaa keessa jirti, biyya ambaa deemtee. Kanaaf dhaabotiin siyaasas akka mootummaan responsibilitiin irra jiru dhaabotiin siyaasaa uummata kanaaf dhaabanne jedhanis ummanni keenya rakkoo irraa kaka'e gabrummaa irraa kaka'e waan adda addaa irraa kaka'e seeraan ala biyya keessan seenee biyya keessan keessa jira. Kanaafuu kun hubatamuu qaba. Ummanni keenya takkaa'u akkaataan biyya keessan keessatti seera qabeessaan dalagatanii jiraatuu danda'an godhamuufii qaba. Yoo sun hin taane ka ta'u taate akkaataan isaan mana hidhaa keessa itti jiran fooyya'uufii qaba. Sanbira dabree kara biyyaa galuu danda'uu qabanii ka jedhu imbaasii Itoophiyaa keessa jiru ka Saudi Arabiyaatiif barreessuu danda'uu qaban. Ministeera haajaa biyya alaa Saudiitiif barreessuu danda'uu qaban. Namni sagalee ta'uu danda'u kana. Namni sagalee nama dhagahamtuullee ka dhaabaati, ka jaarmayaati. Waan kana taateef waan kana irratti dhiibbaa godha. Wanti kun xiyyeeffannaa argachuu danda'uu qaba. Sanii ala koominiitiileen biyya alaa keessa jirtan namni individuaalii mataa mataan gabbahee dubbachuu laayivii akka amma haasaa jiru kana walitti haasa'u osoo hin taane bakka bu'ootiin koominiitii isteeta maraa jiranii barreessanii embaasii Saudi Arabiyaa biyya isaanii keessa jiru, ka Kanaadaa keessa jiru, Jarmanii jiru, UK jiru, biyya fedhaa jiru, Ameerikaa jirutti xalayaa maqaa koominiitiitiin barreessanii evidensii waan uummata keenyarra gahaa jiru kana walitti qabanii embaasiif erguu danda'uu qaban. Gaafanaa sagaleen dhagamti, gaafanaa sagaleen namni namaa ta'e jedhama. Kuni godhamuu danda'amuu qaba. Yoo godhamee jiraate ani argin dhiifama. Wanti isin gaafachuu qabdanillee sagalee nuu ta'a gabbahaati walitti haasa'u inni akka anaaf si amma anaaf isinitti haasaa jiru kana walitti haasa'u osoo hin ta'in namoonni kun waan akkanaa nuu godha. Akka jaarmaa dhaaba islaamaatitti ka dhaabate maqaa chaabbaa isaanii ka qabuun
wanti kun barreeffamee imbaasii bira gahuu danda'u viidiyoo kana waliin suuraalee kana waliin walitti qabamee yoo achi gahe takkaahuu miidhaan uummata keenya irra gahaa jiru achi keessatti fooyya'aa fi deema takkaa ijoolleen tun kara biyyaa galti. Gara kaaniinoo Saudiin maaliif nama hiitee maaliif nu hiite jechuu hin dandeenyu. Kanas beeka. Maaliif biyya ambaa seeraan ala deemnee biyya ambaa keessatti hidhamneenis gaafii ta'uu hin danda'u. Kanaanis dhiibbaa amantii irratti walirratti godhuun haala amantii irratti walitti duulamuunis ta'uu hin qabu. Biyya alaa fakkeenya yoo fudhattan biyya teenya keessatti sabni biraa ka waliin jiraannu lafa keenyarraa nu buqqisa jennee yeroo nu dubbannutti biyya biraa ammoo deemnee biyya biraa keessatti maaliif nu hidhan jechuun gaafii ta'uu hin danda'u. Kuni seerumaa biyyi tamiyyuu gooti. Nutis biyya qabaannee biyya teenya keessatti Sumaaleen buqqaatee takkaa'u Keeniyaan buqqaatee Suudaaniin buqqaatee biyya teenya yoo nu weerartee seera alachi keessa ka deemtu ka ta'u taate yookaan yakki adda addaa ka dalagamu ka ta'u taate siyaasaanis walitti haa qabatamu yakka dalagamuunis walitti haa qabatamu wama fedheen iyyuu haa ta'u namni kun hidhamuun isaa hin oolu. Maa hidhamnee mala hin ta'u. Yoo hidhamne hoo wanti nu hadha godhaa jirru kun miidhaan inni qabu hoo maali ka jedhu namni beekuu danda'u qaba. Gaafa nu waa jabeessaa deemnes sagaleen tun ol ka'aa deemtes wanti adda addaa dubbatamaa deemes namoonni biyya sanii ilmaan Oromoo biyya san keessa seeraanuu jiran gara jabeenni akka irratti geggeeffamu kanas beekuun dirqama. Kanaafis qopheessuu danda'u qabdan ilmaan Oromoo. Sababaa ijoollee hidhamtee mana hidhaa jirtu wayita namni haala adda addaatiin waan adda addaa dubbatu waan adda addaa maxxansu namoonni isin bira dalaydan haa ta'u seerri biyya sanii haa ta'u jajjabaataa deema. Miidhaan isinirra gahaa deema. Fuulduraafis haalataa karuma seera qabeessaanis namni biyyarraa bahee biyya san itti deemuu danda'u. Jajjabaataa deemaa kanas hubachuun dirqama. Maaliif akka seeratti namni kun biyya teenya keessa dhufee kana maqaan balleessuu kan akka dalaguu homaa bu'aa hin qabu uummanni kuni kas keessatti takkaa'uu ofiisaatu wal ajjeesuu takkaa'uu kanu ajjeesuu seera ala uummata deemu yoo ka jedhan ka ta'u taate namuma seeraan iyyuu biyya isaanii dhufu dhaabuun mala. Yoo isaan dhaaban eenyu isaan gaafachuu hin danda'u. Namni isaanii dalaguu danda'u Itoophiyaa qofarraa mika lafa san deemu. Addunyaa tana cufarraa ilaha galaatiin Ameerikaa irraa namni biyya san deema jecha. Kanaafuu tokkoffaa namoonni seeraan biyya san keessa jiran alatti hafanii dalagataa jiran garaa jabeenya irratti geggeeffama. Takkaa'uu qabamanii darbamuun danda'uun mala namni irraa rivook godhee hayyamuu isaanii saniyyuu irraa fuudhanii nama kanayyuu galchuu danda'uun mala. Takkaa'uu fuuldura nama biyya san iyyuu dhufu akka namni kara seeraatiin iyyuu biyya san dhufuu hin dandeenye haala jajjabeessuun malaa kanas hubachuun barbaachisaadha. Kanas hubadhaa. San bira dabree ammootu Saudi Arabiyaa jechuun amantii Islaamaa jechuu miti. Kanallee wanti isin beekuu qabdan namni gartee jibbaa qabu Oromummaattiin gama sabummaatiinis amantiinis jibbaa qabu kanas hadha wannaatti godhatee wanti inni fiiguuf takkas hin jiru. Saudi Arabiyaa jechuun agartee Islaama bakka buuti jechuu miti. Wanti achi keessa godhamaa jirus hidhaaf miidhaan ilmaan teenya irra gahaa jiru kunis waan amantiin kennaa jechuu miti. Ummannummaan isaaniitu ummannummaan lafa saniitu irra guddaan isaanii harka ummata malikaa kana jalatti gadi qabamanii ukkaanfamanii ummata jiraataa jiru. Ummata kadhatu. Ummata hin baranne. Irra guddaan isaanii. Hindi isaanii dalagaa faranjii isaanii dalaga. Isaanuu gabrummaa jala jiran kanas beeka. Lammaffaa haalataan kanatti aanee ka biraa ka jiru biyyaa bahuun kun biyyaa bahanii biyya ambaatitti re'ee eeguun hoolaa eeguun kun haga yoomitti namni keenya lafa isaa dhiisee lafa isaa irraa deemee horii fi re'ee abbaa isaa eeguu dhiisee lafa isaa irratti dalagatee shunkurtaa dhaabatee dinnicha dhaabatee yeroo dheeraa keessatti guddina barbaaduu dhiisee biyya isaa irraa deemee biyya ambaa keessatti agartee aqwaarachi ambiti baantuun harka karaa gabaabaan mirga isaa dabarsee namaa kennee nama ta'uuf deemuun kun haga yoomi? Yoom dhaabata? Kanas uf gaafadha. Especially ilmaan Oromoo amantii Islaamaa hordoftan. Ummanni keenya beekes osoo hin beekinis irrattis dalagamee ka har'a cabe qofa osoo hin ta'in ganaa dhala
hin dhalatiin ka fuuldura dhufuufis cabutti jira kanas beeka. Ijoolleen irra guddaan ani yeroo tokko Finfinnee kanarraa Dubaay deemee beeka. Xayyaara guutuu ijoollee mataa wal qixxaatti ijoollee xixiqqoo afaan Amaaraatu kan beeknetu biyya ambaa deemu jira. Shamarran. Afaan Amaaraatiin xayyaara keessatti waa gaafattee waa fudhachuun ijoollee hin dandeenye. Ijoolleen tun biyyarraa baatee barumsa dhiiftee biyyarraa baatee ka dhiiras barumsa dhiisee biyyarraa bahee hin baranne. Ani beekaa ofiin jechuu kana jechuutti hin jiru. Yoo isinii galte isinii galti, yoo isin hin galinis akkasumatti fudhadha. Osoo hin baratiin biyyarraa baatee biyya Arabaa keessatti biyya ofii mirga hin qabne keessatti biyya ofiitti dalayiteetti baratuu hin dandeenye keessatti wal fuutee dhaltee ilmaan biyya san keessa dhalattu waa baratti barsiifattu barattee nama taati barattee boru biyya bulchiti barattee boru doktora taati injiinera taati. Barattee ofii bu'aa beektee boru nama barsiifti dukkana nama baafti. Of gaafadha. Abba xiinxallee laaleef tayfiin ija qabdii jetti Oromoon. Ka barates ka waa beekes kunis gama biyya Faranjii baqatee kunis kara biyya Arabaa baqatee biyya teenna keessatti biyyi teenna hin guddanne namni keenya miidhamu jira. Wanti kun walitti hidhataa deema. Yoo nu lafa teenna keessatti namni keenya ofii isaatii baratee lafa isaa irratti of hin barsiisin, waliin barsiisin, waliin guddisin, waliin ijaarin ka biraattu dhufee bakka biraatii dhufee si barsiisa, si bulcha. Aadaa kees hin beeku, keessa kees hin beeku, garas hin laafu. Waan kana taateef yoo biyya ambaa baatan fakkeenyaa biyya Faranjii namni yoo ba'ee okkee hin dalagattees barattees akka agartee ambishinii keetitti uf jijjiiruu dandeetta. Hin baradhasoo jette barattee hin dalagadhasoo jette dalagattee nagaan jiraatta. Uf jijjiirtee ijoollee teetis jijjiirtee jireenya kee fooyyeffachuu dandeetta. Biyya Arabaa keessatti ijoolleen teenna takkaahuu barattee biyyaa baatee takkaa osoo hin baratin biyyaa baatanii irra deebi'ee jedhu jira. Wal fuutanii lafuma san keessa yoo ka jiraattan ka ta'u taate yoo yeroo lafa san keessa teessitanii itti galtanii biyya teenna keessatti wal fuunee ilmaan horree ilmaan keenya barsiifannee bakka tokko keenna ka jedhu namni kaayoo lafaa hin qabaanne. Isinis barumsa dhiiftan wal fuutan dhaluun oolu ilmi namaa biyya ambaa keessa dhaltan ilmaan isinirraa baatu sun waa baratti beeytuu taati boru biyya bulchitiif herregattu boru barattee nama barsiiftiif herregattu. Waan kana taateef especially wagartee nama amantiin qooduufi miti. Ummanni keenya amantii Islaamaa hordofu siyaasaa irraas baqatee siyaasaa irras wayituma bakkuma deeggarsaatiif bakka gargaarsaa irratti hafee biyya isaa keessaas baqatee biyya ambaa keessatti barumsas dhiisee dhala ammaa kana qofa osoo hin ta'in ganaa dhala dhufutti nu cabsu jiranii hubadha. Uf cabsu jirras nama qofa osoo hin ta'in nutis ofirra dalaynee uf cabsu jirraa waanuun hiqanii waanuun jijjiiramanii kana beeka. Jaalattanii jibbitanii dhugaan jirtu kanuma. Akka mootummaan responsibility irra jiraa ummata keenya kana fuudhee galchuun dirqama isaati. Garuu ammootu dubbiin akka haga hubannoo kiyyatti keessa beekessu osoo hin ta'in nama kana akkanuma callisaniitumaan dhaqee mootummaan kun nama kiyya naagayyaasaa jedhee fuudhee galuu hin danda'u. Heeraa seera jiraa karaa irra deemantu jiraa. Saudiin kalee nama keenya yoo biyyarraa bahee namni yoo gara biyyaa galuu barbaadu shaanxaa hidhateetiin gabbahee ofii darbitee galchiti. Hadha kaseeraan alaa kaseeraan biyya san dhaqe iqaamaan isaa irraa gubatee yoo biyya sanii qabame yeroon hagaan dhageetti ani qabutti yeroon irraa gubate sun yeroon irraa dhumate san kafalaa
wanti kun kafalamuu qaba ka jedhu seera jira jedhan. Nama galu kana Suudiin ta'uu fi siitii xayyaara qopheessitee okay mootummaan uummata kiyya naa galchaa jedhee fi xayyaara qopheessitee itti naqxee hin galchitu. Mootummaan baasii kana danda'ee uummata kana galchuu danda'uu qaba. Mootummaan kunoo mootummaa difeendi godhuuf osoo hin ta'in yoo keessa dhugaa laalle mootummaan kun hadha waraana isaatu waraana nyaachisuu hin dandeenye. Dalaydoota isaati namni kafaluu hin dandeenye. Uummata kumaantamaan mana hidhaa jiru kana xayyaara biyya adda addaa takkaa'u xayyaara Itoophiyaa kana akkuma nama mana hidhaa jiru kana callaa fe'ee galchu godhuu danda'a. Guyyaa tokkotti guyyaa lamatti there is no way waan fene jechuun ni mala hawwuunis ni mala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunis hin ta'uu hin danda'u. Tawfiitiif iyyuu kerkeree nama gartee waraana isaatu ummatuma hiyyoomaa kanarraa fuudhanii ummanni keenya beelahee ummata keenya ka beelahe biyya alaati. Ijoolleen hadha mana hidhaa jirtu kun namnummaan biyya alaa jiru kun ummata keenya ka beelahe dhaqqabaa jiru. Mootummaan ummata isaatu nyaachisuu hin dandeenye. Ummata keenya ka hidhame kana kumaantamaan, kuma dhibbaan, kuma shantamaan baatii tokko keessatti torbaan tokko keessatti galcha ka jedhu biraa ka'a. Hawwuun ni mala, fedhuun ni mala garuu hin ta'u. Ani mootummaa bakka bu'uufii miti. Haaluma jirutu akkas. Baajata nama barbaachisa. Waa hedduu barbaachisa. Mootummaan kana waa hedduu jira. Kana keessa deemee dubbachuu hin danda'u. Hin beekus keessa beekes miti irraa isinii himu jiru. Kunis akkas. Wanti adda ta'uu qabu garuu as deebinee wanti isin hin jennu ani ka jedhu namoota biyya alaa jestanis biyya Arabaa keessa jestanis yeroo waa himattan yeroo waa dhageeffattan yeroo waa sheer gootan sheekotii biyya sanii taag godha maqaa isaanii taag godha sheekotii guurdoo taag godha warra malikaa kana taag godha Tiwiitara gubbatti warri malikaa kun achi gubbaa jiran Malika Salmaan haa ta'u eenyu haa ta'u jinni haa ta'u Facebookii kanas yoo nama akkatti taag gootan kabeetan ka ta'u taate taag nama godhuu dandeettan. Hashtagii maddittiles yoo nama taag gootan namni dhibbaan kumaan waa laalu kun waa sheer godhu kun sheer gooneetumaan nuufii ta'e waan kana arguu qofa osoo hin taane akka namni biraas argu. Akka waa'ee tireen ta'aa deemaa jiru tooppikii deemaa jiru waliin qabatee wanti kun mul'atu. Namoota gurguddaa dhageettii qaban. Sheekota agartee celebritii mootummaa haa ta'u, pirezidaantota haa ta'u, malikoota haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u, taagitti godha. Haa arganii. Gaafanaa yoo wanti kun heddummaatee namni dhibba tokko kuma tokko nama tokko waan tokko irratti viidiyoo tokko irratti hamtuu biyya sanii irratti akka godhu ka ta'u taate namni kun dubbiin kun maali jedha. Wal dhagaa, wal gaafata, walii bilbila. Waan akkanaatti deemu jira maali jedhan. Waatu nama kennaa jijjiira. Rakkoo nu himataa jirrutu mul'ata. Namni arguu danda'a. Yookaan ammootu sagalee waliin taanaan kuni akkuma amma anaafis walitti haasaa jiru kana waan anaafis walitti haasaa jiru kana hawaasni Arabaan argu. Hawaasni faranjii biyya faranjii an keessa jiru kana sin argu. Isinumatu argaa numatu roorroo ta'e walitti himatu jira numatu boohinsa walitti dhufe numatu gadda walitti dhufe. Kana malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Waan kana taateef namni biyya Arabaa jirtan hashtagii biyya san keessa deemaa jiru haa ta'u dhimma kamiyyuu qabatee hashtagii biyya Arabaa irratti fayyadama. Tiwiitara keessaniinis haa ta'u Feesbuukii keessaniinis sanbira dabraatii Salmaaniin haa ta'u Muhammad namicha dhabamaa san haa ta'u ilma isaa namoota malikoota kana cufa taagirra godha. Feesbuukii gubbattis haa ta'u Tiwiitara gubbatti gama kaaniin dhaabota dhala mirga ilma namaatiif dhaabatan International Committee of Red Cross haa ta'u Human Rights Watch haa ta'u waan adda addaa namoota kanniin taagitti godha. Namni tokko lama taag godhiitii miti kumaantamaan 500 nama hedduun yoo waan kana taag ka godhamu ka ta'u taate dhaabotiin kunis waan kana irratti xiyyeeffannaa godhanii wanti kun maaliif namni waan kana taagitti na godhu jira ka jedhu jala deemanii qoratan. Yoo kana hin taane hoo namni argus hin jiru namni dhaga'us hin jiru sagalee wayiitis hin jiru. Numatu boohinsa walitti dhufee walitti boohee addaan deemu jira. Akka kana ta'e hubadhaa. Sagalee walii ta'uu dhabiitii miti koominiitiileen biyya faranjii keessa jirtan ka bakka maraatu biyya Arabaatis uummata keenya kana
akka dhuunfaan osoo hin taane akka community'titti xalayaan barreeffamuu qabaa, imbaasiilee bira gahuu qabaa. Imbaasiilee biyya keessa jirruutitti ka Ameerikaatti haa ta'u, UK'tti haa ta'u, Norway haa ta'u, Jarmanii haa ta'u, bakka fedhe haa ta'u, maqaa community Oromootiin kachaabbaa qabuun imbaasii Saudi Arabiyaatiin viidiyoo fi suuraalee kanaan walitti qabatee gahuu danda'uu qaba. Kana bira dabree dhaabni akka Ollaa seenaa Jinjimoo fa'a waan kanarratti dalaganii waan kana gartee bakka gurguddaan namni gahuu danda'u nama akka isii kana fa'a wanti kun irratti haa dalagamu, namoota kanarratti dhiibbaa haa goonu isiniin jedha. Kana wanti jechuuf ol bahee waa guddaa miti, sagalee walii ta'uu dhabiitii miti, haga beekan mana eegan jedhanii hooma beeynurraa haguma wallaala kennarraa wal gorchina ka jedhuufi ol bahee waan kana yoo isinii gale isinii haa galu. Akkasitti quba qabaadhaa. Asirratti namni yaada dabalataa kennachuu barbaadda yoo jiraate wanti jette dabarfatta yoo jiraate isin affeeraa san ta'uu baatee jennaan ani geeffadhe galatoomaa. Namni kenna karaa Rabbii fuula isaa deeffachuu qabaa. Rabbiin gartee uumaaf kanaan nama tuqaa nama kenna biyya keessaa beelessee kunis biyya hambaa keessatti rooroon akkanaa maanurra gahaa ka jedhu kun lafaa ka'eetii miti. Kanaaf namni kenna toobbachuu danda'uu qabnaa, karaa Rabbii deebuu qabnaa, dilii irraa namni kenna uf eeguu danda'u, uf deebisuu danda'u, wal gorsuu danda'u. Agartee ma'alaayaanii ol baanee wal arrabsuu qofa nama arrabsuu qofaa miti. Biyya waa walirraa barachuu danda'uu qabna. Callifneetumaanii wacuu miti. Biyya keenya keessatti agartee rakkoon nurra jiraa, gabrummaa jala jirraa, namni keenya du'u jiraa, ajjeefamu jiraa qofa osoo hin taane namni keenya biyya isaa keessatti baratee dalagaa xixiqqoo osoo hin tuffatiin dalaguu danda'uu qaba. Waraana ta'uu danda'uu qaba. Waraana wannaa ta'aa jechaa miti. Namni agartee waraana gabroonfataa ta'a jedhaa kun baratee nama isaa barsiisuu danda'uu qaba. Poolisa ta'ee nagaa naannoo isaa keessatti eeguu danda'uu qaba. Yoo poolisa taatee nagaa naannoo kee keessa eegde nama kee hin miitu. Yoo hamtuunis nama keetii dhufe nama keetii himta. Waan jiraas lafa jala namni walii himaa deema. Waa balaaleffatuu qofa, mirga keenya barbaacha qofa osoo hin taane, bilisummaaf dheebochuu qofa osoo hin taane waan dalagamus namni dalagaa uf jijjiiraa taan harka qabatee guddoo barbaada. Ufumaa uf sakaalaa, ufumaa uf laamsheessaa, ufumaa uf awwaalaa. Maaliif awwaalamne jechuunis mala hin ta'u. Kanas akkasitti hubadhaa. Si ergee ture namni na gaafatte tokko hin qabanne. Namni biraa yoo yaada qabaattan kanuma ulfaadhaa galatoomaa kanuma jechuu barbaadeeti. Rabbiin nama keenya rakkoo jalaa haa baasu. Nagaan kara biyyaa ilmaan Oromoo kara biyyaa Rabbi nagaan haa galchu. Uummata keenyas gadadoo fi rakkoo kana jalaa Rabbi nu haa baasu. Kana ammootu ka godhuu danda'u numatu wal sakaalee, numatu wal awwaalee, numatu ofirra dalagu jira, walirra dalagu jira. Kana ammootu haalata amma callifneetumaan itti agarree girrifnu kanaan osoo hin taane haala mala qabuun, haala ta'uu qabuun namni kana keessaa baha malee akkanumatti miti. Callisaniitumaan akkanatti wanti gadi dhufaa hin jiru. Kanas hubachuu danda'uu qabdanii ilmaan Oromoo galatoomaa ulfaadhaa yoo jechu wanti kun isinitti tole sheer godhaa waliin gahaa. Akkasii ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.